Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata baganaaf jiraattanii gadda guddaatu nutti dhagahame gaddi guddaan nutti dhagahame inni maali makiinaan gara Baalee Dodolaarraa odoo imalaa jiru daandiirraa maquuni hayyoota yuunivarsiitii madda walaabuu keessaafuu hayyoota beekamaa nama hidhaadhaan umrii isaa guutuu qabsoo Oromootiif kan qabsaa ture hidhamaa kan ture gameessa kanneen akka Abdii Baalee fa'aa Rabbiin jannat firdoosi akka kennuuf abdii qabna ilmaan Oromootii fi firoottan isaanii hundaa'u Rabbiin jajjabina akka isaaniif kennu abdii qabna isin janna irra deebuudhaan ashamaa harka fuunee baganaaf jiraattanii karaaleen naannoo sanitti karaan san balaa baay'eetu dhaqqabaa jira mootummaan karaa san silaa xiyyeeffannoo guddaa itti kenne bareedaadha maaliifi karaa san irratti nama baay'eetu dhumaa jira karaan akkasiisan silaa mootummaan xiyyeeffannoo itti kenne yookiin kantiibaa yookiin bulchaan naannoo sanii karaa san silaa sirreessanii sibiila wayiinillee hidhuun ni danda'ama haala akkasitti silaa hojjetanii baay'ee namatti tola. Rakkoon kun irra deddeebi'uudhaan waggaa baranaa keessatti yoo xiqqaate gara nama yoonsoo buubaatu baadde akka nama 70 amma 80 ni gara waggaa baranaa qofa keessa jechuudha kan karaa sana irratti dhume jechuudha mootummaan xiyyeeffannoo guddaa itti kennee daandiilee akkasitti balaan irra ga'u san silaa sirreessee bareedaan itti tola maaliifi nullee kan qabsaa jirruuf mootummaa Oromooti waan ta'eef paartiin kamuu kan qabsaa jiru biyya ofiitiif waan ta'eef namni kamuu yoo namni nagaa qabaatee yoo namni jiraatee yoo misoomni jiraatee yoo guddinni biyyaa jiraatee wanti hundinuu waliin deema waan ta'eef erga lubbuun namaa baddee wanti lubbuun lama hin deebitu waan ta'eef ifooggannoo akkasiis cimsuu qabanii konkolaataa tokko irratti nama baay'eedhaan fahamuu dhiisuunis bareedaa natti fakkaate. Konkolaataan tokko gara nama 20 wayi yeroo fe'ee deemu san baay'ee ulfaataadha. Amma reeffi namoonni du'anii gara nama 22tti ol siqaa jira wanta akkasiitu sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira. Gadda laphee nama cabsu uummata Oromootiin illee irra deebiidhaan Rabbi sinaa jabeessu jechuu barbaanna. Jajjabaadhaadhaa of eeggannoo gochuunis bareedaadhaan isiniin jaa galatoomna wal garraa jajjabaadhaa isiniin jenna. Baay'ee gadda hamaadha gaddi kun nama dhuunfaa odoo hin taane uummata Oromoo hundumaa gadda hamaa keessa buuse. Maaliifi keessaafu barsiisonni madda walaabuu san barsiisota jechuun barsiisaan madda qaroo addunyaa kanaati. Wanti hundinuu barsiisumarraa kan dhufte namni kamuu barateetuma barsiisumarraa baratee waan kana guutuu qorannoo addunyaa kanaa guutuu namni argatee wanti hundinuu barumsumaan dhufa waan ta'eef barumsa kana wal jajjabeessuu qabna kanumaafuu irra deebiidhaan uummata Oromootiin Rabbi sinaa jabeessu jajjabinaan isiniif hawwaa jajjabaadhaadhaa inshaallah yoo Rabbi jedhee uumaanti. Yeroon sooshaal miidiyaa irratti gadhiifame yeroon akkasitti argu baay'ee na gaddisiisee gadda hamaadhaa gadda laphee nama cabsu uummanni Oromootis jajjabaadhaa jajjabina isin hawwina isin jaa yeroo gabaabaa boodatti amma walitti deebinutti isa madoo saniinillee miidhamellee Rabbiin akka fayyisu uummanni Oromoollee akka bira dhaabbatu abdii qabna jajjabaadhaa wal jajjabeessina wal cinaa dhaabbannaa.
waan jiru wal biraan geenya akkasiin isiniin jaa ani Tamam Show Oroodha. Galatoomaadha. Natti tolee miti kan viidiyoo kana waraabe maaliif viidiyoo kana waliin waraabe naatti toleetii miti gadda baay'ee nutti dhagahame namuu gaddasaa karma itti mul'ate kanaaf ibsata jechuufin viidiyoo kana waraabe hayyoota keenya kan dhumaniifis irra deebuudhaan Rabbiin Jannat Firdawsi akka isaanii kan abdii qabna. Galatoomaa ulfaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Gadda guddaa laphee nama cabsuudha. Gaddi kun gadda hamaadha. Gadda hamaadha. Rabbiin gadda akkasiis Rabbiin nurraa qabu. Rabbiin nagaan bobbaasee nagaan akka nu galchu abdii qabna. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa. Ulfaadhaa galatoomaadha. Ijoollee keenya kan dhumanis Rabbiin jannataa kan nuufi Rabbiin Jannat Firdawsi akka kan nuuf abdii qabna. Uummata sabaaf qabsaanii uummata Oromootiif qabsaanii qabsoon isaanii har'a geessee uummanni kun hayyoota Oromoo danuu oomishanii danuu biqilchanii nama meeqa ijaaranii barataa meeqa barsiisanii injiinara meeqa doktara meeqa barsiisanii profaayilii meeqa doktoroota gurguddaa addunyaa kanaa guutuu warreen akkasiisan yeroo biraa dammu gadda guddaatu nutti dhagahama. Warreen gurguddaa hayyoota Oromoodha qabsoo Oromootiif takka hidhaaf kan aaran galfatiin kanneen akka Abdii Baadee Sanfaa Rabbi Jannat Firdawsi isaaniif haa kennu. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa waan jiru wal biraan geenya. Ulfaadhaan isiniin jaa ulfaadhaa Inshaallah ta'ala viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti karaa nagaa baagalaan isiniin jaa jajjabaadhaa hayyoota keenya saniif Rabbiin Jannat Firdawsi akka kennuuf abdii qabna. Wal cinaa dhaabbannaa. Galatoomaadha. An Tamam Show Oroodha. Like godhaa, subscribe godhaa, comment keenyallee yaadannoo qabna. Yaadni keessan nu jabeessaa wal jajjabeessinaa. YouTube keenyallee share godhaadha. Waan silaa sirrattuu qabus inni kun sirrattuu qaba jettanii akka nutti himtan abdii qabna. Wal cinaa dhaabbannaa. Viidiyoon keenyalleen badaa qulqullina waan qabdu hin fakkaatu. Inshaallah yoo Rabbi nu laaffisee amma Rabbi namaa laaffisetti amma jiranitti jechuudha waan gaarii hojjechuudha. YouTube nama daawwatamaa jirus nama arrabsuu fi wantoota nama xureessu nu namaas xureessinu wama tokko haasofne hanguma Rabbiin daawwatamte daawwatamtu laayikaa taatu garuu yoo Rabbi sin laaffise laayik godhaa share godhaa comment illee kennaadha. Yoo laayikii baay'ee argatte nama danuu bira akka geessu abdiin qaba. Wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa inshaallah ta'ala. Ulfaadhaa galatoomaa. Gadaan gadaa bilisummaa haa taatu. Gadaan gadaa bilisummaa taatu. Naaf galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoolee waraabaan jirru gidduu kana viidiyoolee waraabaan jiru akkumatti biizii taane ayyee baga jiraattanii jiraachuu waan guddaadha. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata baga jiraattanii namoota danuun wal dhabnee jirra. Namoota danuun addaan babbannee jirra. Yoo Rabbi laaffisee walitti deebinee jirra. Akkamii isin nagaa fayyaa keessanii hojiin maal fakkaatti jiruuf jireenyi maal fakkaata? Warreen YouTuber hojjetan hunduu akkam nagaa fayyaadha isin jennee jirra. YouTube keenya kanallee like godhaa share godhaa yaadni keessan jabeessaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa ulfaadhaa galatoomaa.